Oromoo koo baga irreecha bara 2022 nu ga'e. Irreechi nuuf maali? Irree Oromoof Oromiyaa. Irreechi nuuf maali? Ibsituu Oromummaan. Irreechi nuuf maali? Aadaaf duudhaa keenya. Irreechi nuuf maali? Seenaa keenya. Irreechi nuuf maali? Bakka obbolaa keenya Oromoo gargar jiru walitti dhufne aadaa fi duudhaa safuu keenya itti calaqqisiifannee gammachuuf jaalalaa wal biraa galluudha. Irreechi nuuf maali? Tokkummaa. Irreechi nuuf maali? Jaalala. Irreechi waa hunda Oromooti. Bagattiin nu ga'e. Borsaa deetaan argee yommuu irreenfattu umaashee kadhatee yommuu siin deebitu uffata. Sabagara balatu sabagara galana Oromo lamikiya kotoire chabana Otaga mochi